Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yooyaa ammallee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Nairobi keenya irra dhufu jalqabu. Qophii har'aa keessatti qondaaltota TPLF 15 murtii dhiyaatti. Dubartooti Maqalee waraana Itoophiyaatiin gudeedamuu dubbatti. Dubartii Oromoo hojiif B73 waliin geettee dhaamsiisii. Qabeenya qabaannee miti garuu haadhi keenya ciniinnattee rakkattee nu guddiste. Ciniinnadhaati ijoollee keessan barsiisa. Yoo baranii achi ba'anii biyya isaanii isin gargaaru isiniinis isin gargaaru. Chaayinaan walaabummaa Taayiwaan barbaaduun waraan fedhachuu jetti oduu biraalee qabadee dhiyaadhaa. An asli galgalooti nuu dhiyaadhaa. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaan qondaaltonni TPLF 15 armaan murtii sadarkaa tokkoffaa federaalaa Ramadii Araadaa dhaddacha beellamtii dhiyaatan. Jarri kun sababa lolti Tigraayin to'annoo seera jala oolan hundeessa paatichaa dabalatee pireezidaantii naannichaa Kadurii fi Afyaa'ii Mammaree turte. Abbaan alangaa waliigala federaalaa hoogganooti TPLF hagamma to'annoo jala oolan 124 ta'uu fi waan jariitiin himataman miidiyaaleef ibsa kennan. Hundeessaa TPLF kataan obbo Sibahat Naggaa Afyaa'ii duraanii mana maree federeeshinii fi pireezidaantiin duraanii naannoo Tigraay obbo Abbaay Walduu kanneen mana murtiitti dhiyaatan keessaati. Qondaaltotni TPLF wayita mana murtiitti dhiyaatan hedduu isaaniif kun yeroo lammaffaadha. Mootummaan akka jedhutti miseensonni gameeyyiin TPLF kunneen yakka biyya ganuu raayyaa ittisa biyyaa irratti haleellaa banuu fi hokkora meeshaa waraanaan deeggarame kaasuutiin himatamaniiru. Namoonni kunneen gareedhaan himati kun irratti banamuurraan kan hafe dhuunfaadhaan himati irratti dhiyaate hanga yoonaan jiru. Itti aanaan abbaa alangaa waliigalaa federaalaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa har'a ibsa miidiyaaleef kennaniin gareen TPLF waraana kana kan eegale dursee itti qophaa'uun waraana kana ji'a 3 keessatti xumuruuf karoorfatee akka ta'e qorannoo gaggeessineen mirkaneeffanneerraa jedhan. Gareen kun loltoota humna addaa 170,070 ol qopheeffatee akka turellee dubbatan. Hoogganoonni TPLF sadarkaa adda addaa irra jiran hanga ammaa to'annoo jala oolan 124 ta'us dubbatan. Galmee pireezidaantii duraanii naannichaa obbo Abbaay Walduu jalatti himatamtoota dhiyaatan 9 irratti manni murtii guyyaa qorannoo dabalataa 14 poolisiif kennuun mirgi wabii isaanii akka eegamuuf gaaffii dhiyaates kufaa godheera. Galmee obbo Sibahat Naggaa jalatti himatamtootni 9 mana murtiitti dhiyaatanii jiru. Namootni dhaaba TPLF keessaa sooroma bahan akka obbo Sibahat Naggaa, Dr. Qiddusaan Naggaa, Ambaasaadar Abbaadii Zammuuf kanneen biroo naannoo Tigraayitti imaluun dargaggoota waraanaaf filatanii sagantaa badii qopheessaa turan. Sana duras biyyattii keessatti amantaaf sabummaan rakkoon akka uumamu godhaa turan himatni jedhu irratti dhiyaachuu miidiyaan biyyaalessaa gabaaseera. Lola Tigraay booda akkaan adamsamaa akka turanii fi akka karaa nagaa humna waraana biyyattiitti harka kennataniif gaafatamaa akka turan qondaaltotnii fi miseensonni gameeyyiin TPLF hedduun humnaan to'atamanii kaan ammoo ajjeefamanii jiru. Waggoota dheeraaf ministeera dhimma alaa Itoophiyaa akka turan obbo Siyyuum Masfinii fi hundeessitoota dhaabichaa keessaa tokko kan ta'an obbo Abbaay Tsahayyee kanneen ajjeefaman keessaati. Kanneen akkaan barbaadamaa jiran keessaa pireezidaantiin naannoo Tigraay fi dura taa'aan TPLF yerichaa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el haga yoonaa eessa akka jiran hin beekamu. Magaal Maqalee keessatti miidhaan saalaa hedduun loltoota mootummaatiin raawwatamaa himati jedhu irra deebiin dhaga'amuu fi kun isaan rifachiisuu dhaabbati mootummaa gamtoomanii dhiyootan ibsee ture. Nageenyi isiitiif yaaddaa'uun maqaan isii akka hin ibsamne ka gaafattu dhalattuun Eertiraa tokko Magaal Maqalee keessatti dubartii dirqiin gudeedan yookiin buufatan keessa tokko ta'uu BBC'tti himti. Akka lakkoofsi Itoophiyaa amajjii 4 2013 galgal sa'aatii 11tti loltuun Itoophiyaa tokko saalqunnamtii akka waliin raawwattu isii dirqisiisuu yookiin buufachuu dubbatti. Gara naannoo sa'aatii 11tti daa'ima kiyyaaf qoricha bituuf
gara Fannoo Diimaa Qadaamaay Wayyaaneetti yoon deemu bulchiinsa magaalaa Maqalee biratti loltoonni 3 na dhaaban. Dhiirotni 2 na waliin turan. Waraqaa hayyama sochii akkanitti agarsiisu yeroo na gaafatan manattiin dagadhee bahee koottaatti isiniin kennaa yoon jedhu didanii dhiirota 2 irraa waraqaa sochii ilaalanii deemaa isaaniin jedhan. Anaan gara hoteela naannicha jiru tokko na geessan. Daa'imman ganna 6 fi 7 manatti dhiisee waan hin baheef imimmaan koo gaafasii ibsuu hin danda'u. Loltoota sana keessaa tokko na dirqisiise. Shamarreen ganti 27 tahaa ijoollee 2 tuniin eegii Itoophiyaa fi Eertiraan jidduutti araari bu'ee jireen fooyyaa jiraachuu jecha waggaa 2 duraa gara Itoophiyaa galuu dubbatti. Ofii loltuun haleellaa saalaan irraan ga'e jettu kun loltoonni Itoophiyaa ta'uu akkamiin beetti? Huccuu loltuu uffatanii turan, meeshaas hidhataniiru. Afaan isaanii lammaffaan Amaariffa ture. Eegii akkaantuun irratti hojjetamee hospitaal deemtee guyyaa 28f qorsa HIV fudhachaa jirtuu fi dhibee hunitti fidee dubbatti. Yakka tan ilaalchisee qaama mootummaa kamiitu hidhatee himachuu gaafanneenaan akkan jetti. Hojjettoonni buufata fayyaa ni beeku. Fayyaa kee baga dursiifte malee himachuun wanti milkeessitu hin jiru, namni si dhaga'u hin jiru naan jedhan. Anis namoota kana himadhee humnan ittiin morkadhu hin qabu. Gaaffin inni guddaan qoricha kana fudhadhee yoon xumuru bu'aan qorannoo koo maal ta'a kan jedhudha. Haleellaan saalaa kun erga irratti raawwatamee 7 sadiif dhiigni na dhangala'aa jira. Akkan wal aanamuu qabu natti himameera. Garuu maallaqa hoo kana hundarra osoon gara Sudaan dhaquu danda'ee jechaan ture. Ajaja raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulan dhimma kana irratti deebii akka nuuf hin yaalii goonee hin milkoofne. Haa ta'u malee torbaan lamaan duraa dhimma wal fakkaataa irratti dubbifnee deebii nuuf hennaniin raayyaan keenya loltuu mootummaa malee shiftaa mitii jedhee loltoota isaanii irratti himata dhiyaatan dhaares. Tigraay keessatti miidhaa saala irratti hundaa'e ilaalchisee Kominikeeshinii Ministeera Dubartootaaf Daa'imaa obbo Adnaa Abarraa gabaasni isaan dhaqqabuu himanii kan qulqulleeffachuuf wixata dhufu gareen gara naannichaatti imaluuf qophaa'aa jira jedha. Dhaabbata mootummaa gamtoomaniitti baklolii jiruutti dhimma haleellaa saalaa hordofuun kaangoo qaban Pramila Patten guyyoota duraa Jeneevaa ibsa kennaniin miseensota maatii ofii waliin dirqiin saala quunnamtii akka raawwatan godhamu dabalatee gabaasanii hirreennan buufatan yookiin gudeedan isaan ga'uu dubbatan. Dhaggeeffattootni oduu gaggabaaboo addunyaa isaniif dhiyeessaa jalqabaan namkum 300 ta'uutti viizaa haaraan Hong Kong irraa Biritiin seenuuf eegam dilbaata irra kaase. Viizaan kun kan UK kennitu mootummaan Chaayinaa beekamtummaa hin kenninuufi jedha. Ammaatti namkum 7 UK godaan viizaa kanaan. Dhaabbileen deeggarsa namoomaa lammiilee naannoo Tigraayiif kaan dhaqqabuuf gargaarsa $53 miliyoona gaafatan. Koreen fannoo diimaa addunyaa warra lol Tigraayitiin miidhame atattamaan dhaqqabuuf deeggarsa Frank Swiss miliyoona 20 na barbaachisaa jedha. Lol kan duraayyuu weerar kooronaavaayirasiif awwaannisaa naannichi hanqina nyaataa cimaa qabaa jedhan. Itoophiyaatti yoo xiqqaatee dubartoonni 5,000 sababa kaansaa fiixee gadaamessaatiin waggaatti du'uu himan. Daayirektaraan fayyaa haadholiif daa'immanii Dr. Masarat Zalaalem waggaatti dubartoonni gam 7,000 dhukkuba kanaan qabamuu dubbata. Kaansaan gadaamessaa kun ka kaansaa harmaatti aanee yaaddessaa ta'e tallaaliin ittisuu hin danda'an. Chaayinaan walaabummaa Taayiwaanii barbaaduun waraan fedhachuu jetti. Taayiwaan waggaa dheeraa ofumaan of bulchitu walaabummaa isii labsuu feete. Washington kamis dabree Taayiwaan gamdame isaatiin akka deeggaru ibsa baase. Dhiirsaaf niitii tokko Zimbaabuweetti erga WhatsApp irratti pireezidantii biyya du'e jedhaniif hidhan. Pireezidantiin kun kan waalchi ministeera isaa lama ta COVID-19 lubbuu dhabdirraatti kan hin argamin boqonna 7 jira jedhu mootummaan. Jarri kun lameen oduu dharaa walii dabarsee jedhanii poolisiin to'atamu. Waggaa dheeraaf barachaaf hojjechaa hirka turte aadde Beleexech Dheeressaa hojiilee deeggarsa namoomaa barsiisuuf dhimma haqaa irratti hojjechuun biyyoota 73 waliin geetti. Oromiyaa dhalatee haa guddattee dubartiin cimtuun tun warra waldaa qorannoo Oromoo Oosaa barkum 1986 hundeessan keessaa tokko. Kitaabota barreessite keessaa kitaaba Oromtittiif Oromoo Dimookiraasii jedhuun beekamte. Taalleen dubartii Oromoo jalqabaan PhD argattee jedhaniin amanamte. Wal baradhaa. Ankoo Beleexech Dheeressaa Saasiggaan jedhama yookiin immoo Caaltuu Dheeressaa Saasiggaanaan jedhu warri Oromoo lafi itti dhaladhee lixa Oromiyaa Wallagga keessaati iddoo Haaruu jedhamtu naannoo Gimbiittan dhaladhee garuu yeroon waggaa 2 abbaan koo du'ee
Kana booda haadhi koo anaa fi obbolaa koo sadan fudhattee Najjoo biyya abbaa keenyaatti deebitee galte. Egaa yeroon 12ffaa achitti fixee yuunivarsiitii galeenanii barachuu barbaadeen ture. Jeeqamsa guddaatu ture yuunivarsiitii keessas bara Haayile Sillaasee boodanii achi ba'ee Baakkoo Project iddoo jedhamu hojii argadhee waggaa 2 achi hojjedhe. Biyya Keenyaatti na erganii Keenyaatti Egerton College iddoo jedhamutti naqee waggaa 3 fi Agriculture and Home Economics kan jedhamuun baradhe. Bara 1977tti yeroon biyyatti deebi'uu geeddarama guddaatu ture. Baakkoo Projectiin fudhatamee ture dargiidhaani. Kana booda barumsa kootti fufuudhaaf biyya Ameerikaa dhufe. Waggaa 5 jechaadha. Kana keessatti Bachelor's Degree koo dhuguma fudhadheera. Isa booda PhD koo immoo Microeconomics and Family Environment kan jedhamu irratti fudhadhe. Barumsa nan jaalladha. Kanaaf natti fakkaata kanani maastersii 3 fudhachuu danda'e. Egaa akkuma barumsa koo PhD koo fudhadheeni assistant professorii kan jedhamu hojii argadheenani barsiisaa ture Mankato State University Minnesotaati. Isa booda bara 1988tti Evangelical Lutheran Church in America kan jedhamu Director for International Development and Disaster Responseedha. Kanaafanii waggaa 20 guutuu Chicagotti kanan dabarsee kan asiifachi ana deemaa turee fi dhuguma biyya 73 waggaa 20 keessatti gargaarsa kennuufiidha biyya sanaa fi Oromtitti The Forgotten Women in Ethiopian History jedhama. Kana jechuun dubartii Oromoo ishee biyya Itoophiyaa keessatti hirraanfatamte. Yeroo macaafa kana barreessine bara 2003 kan inni maxxanfame. Isa dura Oromo Studies Association kan jedhamu tokko dhaabnee turre bara 1986tti Ameerikaa keessatti. Achitti waggaatti walgeenyaa hinaasofnaa waa'ee biyya keenyaa waa'ee aadaa. PhD koo kanan fudhadhe waggaa 35. Yeroo sanatti dubartii Oromoo PhD qabdu hin beekun ture. Yoo jiraatanii fi baruu nan barbaada. Hiyyuma keessaa kan ba'uu dandeenyeef baay'een keenya waan baranneefidha. Kanaaf qabeenya qabaannee miti garuu haadhi keenya ciniinnattee rakkattee nu guddiste. Akkasumas inis immoo baradhaa. Ciniinnadhaati ijoollee keessan barsiisaa. Yoo baranii achi ba'anii biyya isaanii isin gargaaru, isiniinis isin gargaaru. Dhaggeeffattoonni oduuteen xumuraan magaalaa Dambidooloo dhalatee kan guddatte weellistuu Haawwii Tamaam dhiyootaan sirba Maashap jedhamee beekamuun sirboota afaan Oromootiin hojjechuun beekamtii horatti. Haawwiin sirba afurii ol kan weellistoonni Oromoo hojjetan walitti qabdee rukutu wal fakkaatuun sirbiti. Gosa sirba Maashap kana akka itti jalqabdeen himti. Bizuwar Qolaanatu dubbis. Ashama ani Haawwii Tamaam jedhama. Kan inni dhaladhee guddadhee magaalaa Dambidooloo ganda duwwaa shanii keessatti sirboota Maashaappii afaan Oromoo kan hin jalqabe inaaffaarraan kan ka'edha. Sirboota kan saba biraa utuun ilaalu maaliif Oromoon hojjechuu dandeenya sirbootas qabna dalaguu dandeenya humna qabna jedhee inaaffeen gara kanatti dhufe gara Maashaappii afaan Oromootti jechuudha. Sirboota inni jedhe sirboota duddurii sirboota namoonni irraanfatan sana deebiin Maashaappii godhee yaadachiise jechuudha. Sirbooti Maashaappii jechuun sirboota 4-5 rukutaa tokko rakaanii sirbuu jechuudha. Sagalee kan duraanii sana fooyyeessanii viidiyoo gaariidhaan sagalee gaariidhaan dhiyeessuu jechuudha. Yaala sallasee beessa yaala sallasee beessa yaala sallasee beessa ofinna qabiila beessi shaggarii gubbaan adeema yaa waara miila kooti shantaatee na duraayaati mamma galaan biyya kooti koyaa loleekoo. Koya loleko ya loleko gurbade bisi qalbii. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya jimaata xumur torbaan guutuu nu eeggattanii nu dhaggeeffachuu keessaniif hedduu san ulfeeffannaa. Sagantaa kan qopheesse Galaana Balaay gam teknikaatiin Deevis Masaaru
Kaysaniif dhiyeessaan Aslii Galgalooti yoo waaqi jedhu torbaan dhuuf saatti akkana walti deebina jimaatii kaquufaaf gammachuu isaniif haa ta'u nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaadhaan bulaa.